Biiroon carraa hojii uumuu fi ogummaa Oromiyaa caasaalee isaa sadarkaan jiraniif leenjii dandeettii raawwachiisummaa cimsuu magaalaa Baatuutti kennaa jira. Hoogganaan Biiroo carraa hojii uumuu fi ogummaa Oromiyaa Injiinar Eebbaa Garbaa kaayyoon leenjichaa yaadama haaraa seektara carraa hojii uumuu fi ogummaa Oromiyaa irratti dandeettii raawwachiisummaa raawwattoota seektarichaa sadarkaan jiranii cimsuu fi ergama seektarichaa milkeessuu irratti kan xiyyeeffate ta'uu kaasan. Dandeettii humna raawwachiisummaa cimsuu akkasumas hojimaata haaraa yaadamoota haaraa irratti waliigalaa wal fakkeessaa garaagarummaa raawwii jiru fooyyessaa dargaggootaaf dubartoota uummata keenya bal'aa fayyadamaa taasisuun dinagdee guddataa deemuu fi haala siyaasaa jijjiiramaa jiru keessatti dorgomummaa Oromiyaaf lammiiwwan ishee jijjiiruudhaaf ciminaan qaamolee dhimmi ilaallatu waliin hojjechaa jira. Gulantaan amma irra geenye kutannoo guddaa kan barbaadu waan ta'eef dhaloota kalaqaa fi ogummaan ga'uume horachuunis barbaachisaadha jedhaniiru. Dhimmoota haaraa addunyaa wajjin nu deemsisuu danda'an, teknooloojii jabanni fide wajjin nu deemsisuu danda'an, ogummaa addunyaan irra geesse nu gonfachiisuu danda'an, akkasumas carraa hojii akka lammiiwwaniif uumnu nu gochuu danda'an irrattis dabalataan hubannoo gaggabaabaa isin kenninu kana yeroo gaggabaabaa keessatti ka'umsa gootanii fayyadamuudhaan of cimsuun, of ijaaruun, of gahomsuun hojii ulfaataa uummanniif mootummaan paartiin keenya nutti kenne kana dirqama namummaa Oromummaa qabnu bahuu barbaachisaa ta'a. Badhaadhina hunda galeessa milkeessuu fi yeroo hunda hojimaata haaraa hordofuun dargaggootaa fi dubartoota fayyadamoo taasisuuf xiyyeeffannoo guddaan hojjetamu akka qabus dhaamaniiru. Biiroon carraa hojii uumuu fi ogummaa Oromiyaa badhaadhina hunda galeessa paartiin badhaadhinaa fi mootummaan keenya qabate milkeessuuf hojii ulfaataaf olaanaa itti kenname ga'umsaan ba'achuuf yeroo hunda hojjechuu yeroo hunda waan hojjete ilaalu rakkoo hagammaatti keessaan baane kan akka qulqulleessinee baanu carraa kanaan abdii qabu ibsuu barbaada. Qajeelfamootaa fi yaadamoota jaarraa kanaan waliin simne irratti fooyya'insa taasisuun kana keessatti ammoo raawwattoota waliin ta'uun akkamitti hojiirra oolchina kan jedhu irratti leenjii waliif kennaa jirra kan jedhan ammoo itti aanaa hoogganaa Biiroo carraa hojii uumuu fi ogummaa Oromiyaa obbo Waasiyuun Golgaati. Dhimmoota gurguddoo ta'an tokkoffaa yaadamoota irratti waliigaltee inisheetivoota irratti waliigaltee uumuun barbaanna. Qajeelfamoo fi hojimaataa fi labsiiwwan dambiiwwan bahan kan irratti maanuwaalii bahan kan irratti karaa iftoomina qabuun hojii keenya karaa si'eessuu fi karaa ammayyeessuu danda'an kenna tajaajila keenya karaa fooyyessuu danda'an akka isaan iftoomina irratti uumanii kan barbaannu. Kan biraa dhimma ragaa wajjiniin kan wal qabatu dhimmoota ragaawwan gajjallaa dhufan ragaa qulqulluu ta'e gabaasa sobarraa bilisa kan ta'e qabatamaan adeemsa tun ta'in kan hojii keessa galu faayinaansii mootummaadhaan dhiyaatu karaa iftoominaa fi karaa haqummaa isaa eeggateen karaatti kennamuudhaa qabu. Kanaaf marii kana keessatti sirriitti irratti waliigallee hin baana jennee yaadna. Hirmaattonni leenjichaas leenjiin fudhachaa jiran hubannoo hojii isaanii irratti qaban gabbifachuuf kan isaan gargaaru ta'uu himaniiru. Leenjiin kun akkuma beekamu leenjiin dandeettii raawwachiisummaa keenya cimsuudhaaf kennamaa jiru kun amma leenjiin sartifikeettii oli jechuudha. Kanaafuu hojii carraa hojii uumuu keessatti hojii dhabaan kamiyyuu yeroo hojiitti galu leenjii fudhatee hojiitti akka galu. Kanaafuu carraa hojii uumuu keessatti hojii dhabaan kamiyyuu yeroo hojiitti galu leenjii fudhatee hojiitti akka galu. Dinagdeen hawaasaa keenyaas dabaluu danda'a jechuudha. Kanaafuu leenjiin kun sustainability hojii keenyaatiifis haa ta'u fayyadamummaa dargaggootaa fi hojii barbaaddota keenyaatiif illee carraa guddaa akka ta'e nuyitis immoo hojii keenya haala kamiitiin hojjennee bu'aa leenjichi kan nu fayyadu ta'uu isaati kan laalle. Hubannoo arganne si deemnee hojiirra oolchuudhaan fayyadamummaa hawaasa keenyaa mirkaneessuu fi kan hojjennu ta'a jechuunis dubbataniiru. Injiinar Alaatamaaru jalqabumarraa kaasee humna dandeettii raawwachiisummaa cimsuu jedhu irratti leenjii fudhataa jirra. Akkaataa leenjineen gadi buusnee sadarkaa waajjiraatti warreen hafaniif hubii laannee hojii kana bartee jiru keessaa baanee cimnee bu'aa barbaachisuu fi dinagdee biyyaa jijjiiru hojii dhabdummaa hanqisu kana irratti hojjennaa jennee amannaa jechuudha. Hojii yeroo inni barbaadu keessatti uummanni kan inni barbaadu isa hojjetame baay'inni ittiin hojjetame sana irra daballee hojjechuudhaa fi karooraa ollee deemuudhaa fi yeroo karoorfame keessatti hubannaa wal fakkaatu qabame bu'aa inni hin fida jedhamee yaadamu kan hojiin sun itti dhufe hin fida jedhamee yaadamu sana daran akka sochoonuuf kan nu gargaarudha jechuudha.